Wayyoo jireenya biyya ormaa dhugaa akkatti ulfaatu obboleettiin keenya kuni eeggan dhufee ji'a torba jettee ji'a torbaa kana keessatti madaamiin koo eeggan dhufee ji'a torbaa hojii hojjechuu hin beeku naan jettee maallaqa kiyya naaf erguu diddee micayyoo Itoophiyaa takka biraan nagaanii to'i ishii sunis guyyaa afurmoo akkan bira na teechistee na hojjechiistee ara hojii hin beektii naan jettee na deebistee achitti samma asumaanii sashamaa harka fuunee kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii mastuutuubsaa kan hundi keessanuu kan biyya keessa jirtanis kan biyya hambaa keessa jirtanis nageenyi haraarri waaqayyo isiniif haa baay'atu jecha akkasumas obboleettii keenya akkuma suuraa irratti argitan kana eeggan dhufee ji'a torba guutee jira jette haga ji'a torbaa kana birri naaf hin ergine jette Yordaan jirti. Micayyoo takka micayyoo Itoophiyaa takka itti yaamanii ishii sunii na dubbistee to'i kazaan amma ishii biras deemtee hojii kana osuma hojjechaa jirtu micoon hojii hin beekti garuu madaamin ishii hojii hojjechuu hin beektu jetteeni birri ishii dhoogattee eega dhufte ji'a torba dhugaa garuu baay'ee tokko ulfaata dhugaa waaqayyo jechuudha maaliif ani warrumti arabaa kunee maalitti fakkaannaan giraana gabbay jechuudha namatti fakkaannu laata maaliif silaanus akkuma isaan ji'a sagalitti dhalateetti dhalanne nus maallu se'uu laata ani giraana gabbay garuu yeroo baay'ee yeroon itti hubadhee ilaalu maallu se'uu laatan jedha dhugaa rabbii jechuudha namatti fakkaannu laata lamsaalee namni tokko bineensi caakkaa keessatti galuuyyuu bakka waan tokko irraan ga'uuf hin deemu jechuudha garuu isaan garuu yeroo baay'ee wanni bakka xiqqeetiin irraan ga'uudhaaf deemu jechuudha maaliif garuu ani giraana gabba'e akkasiisin jechuu barbaada akkasumas obboleettii keenya kanarraallee muudannoon kun ga'ee obboleettiin keenya video kana laayikii sheerii naaf godhaa jechaatu jirti akkasuma obboleewwan keenya Yordaan keessa jirtan fakkeenyaaf embaasii kan beektan yoo jiraate maaliif micayyoon kun akka nama kamittuu hojjettee jijjiiramuudhaaf biyya isheetii baate garuu moo hojjettee jijjiiramuudhaaf biyya isheetii baate yoo har'a kan hojjette saniif fudhannee yoo har'a kan dalagachuudhaaf yookiin ijoollee ishee guddifachuudhaaf harmee ishiitiif maatiin koo dhakaa baatanii na guddisanii maatii kootan jijjiira jedheen biyya kootii ba'ee garuu ofis hin jijjiirre maatii kootis hin jijjiirre yeroo jettu ani baay'ee garaa tokko nama nyaata jechuudha mataa nama dhukkubsa dhugaa rabbii siniin jechuu jaaladha ani wanna biraa hin jedhu dhugaa obboleewwan keenya bakka nu'uu kan biyya keessa jiru biyya hambaa keessa jiru osoo gallee na jechisiisa dhugaa gisee tokko laalee waan jedhu halagaan laguma hundi isaaniitu iyyuu tokkichu umaa garaa biqqaba jechuudha umaa namaaf hin tolan jechuudha maaliif gaafa humna qabnu nu jaalatu gaafa qarshii jenneen garuu dhugaa bakkatti nu ajjeesan barbaadu jechuudha maaliif garuu maalitti fakkaannaan maal akkatti fakkaannu garuu ani giraana gabba'e jechuudha adoo biyya jiituu Itoophiyaa biyya akkamii osoo qabnu ijoolleen keenya biyya hambaa keessatti dararamaa jira obboleewwan keenya biyya hambaa keessatti lubbuun isaanii darbaa jira obboleewwan keenya biyya hambaa keessatti siqaayin garaagaraa irra ga'aa jira maaliif garuu dhugaa baay'ee tokko ulfaata waaqayyo bichaan ga'ee jedhee biyya keenyaaf araara nuuf haa buusu maatii keenya illee nuuf haa eegu akka biyya keenyaa waanatti waaqayyo biyya hambaa keessatti nu hambisine waaqayyo nagaa maatii keenyatti nu galchu akkasuma obboleewwan keenya mana garaagaraa keessa ta'anii dararamaa jiranillee waaqayyo obboleewwan keenya nuuf haa eegu umaa wanni godhamu hin jiru jechuudha baay'ee ulfaatee jira bakka barri kun baay'ee ulfaatee jira barrumaan hin goone namumatu walitti garagare jechuudha namumatu argaa walii jibbe dhugaan maaliif akka ta'e garuu hin beekone sababa isaaniif iyyuu obboleettii keenya kana namni imbaasii fakkeenyaaf imbaasii Itoophiyaa beektan akkasitti beektan yoo jiraattanii namni viidiyoo kana laaltanii suuraa micayyoo kanaaf iskirinshoot illee ta'u godhattaniitu akka micayyoo kana tokkoffaa maalan ishee akka kennamuuf maaliif warroonni gurguddoon baay'eetu jira jechuudha
warroonni ijoollee keenya rakkina kana keessaa baasuu danda'an baay'eetu jira. Obboleewwan keenya beekaman isaan biraan gaatoo obboleettii keenya kan tokkoffaa dafqi ishee akka kennamuuf, lammata dammoo akka biyya isheetti illee galtee mala baashii biyya hambaa keessa ta'anii dararamuu irraa biyya ofiitti galanii hiyyummaa ofiitiin jiraachuu wayya. Hiyyummaa ofiitti dhugaa biyya keessatti osoo lubbuun keetiyyuu darbee boo'icha qabda, awwaala qabda. Biyya hambaa keessatti boo'icha qabda, awwaala qabdu. Duutuyyuu reeffi kee firiizii keessatti si goggoga. Garuu gaafa biyya keetitti duute guyyaa sadaffaatti yookiin guyyaa lammaffaatti awwaalamta osoo reeffi kee hin goggogin, osoo eenyummaan kee hin jijjiiramin. Garuu biyya hambaa keessatti baay'eetu ulfaata. Dhugaan jireenyi biyya hambaa duraanillee mute amma soogidda natti dhangaggaa'ee dhugaa waaqaa jechuudha. Akkasiin jechuu jaaladhaa hordoftoonni fi kabajamtoonni maatii mastuu tuubtaatan hundi keessanuu kan biyya keessanis kan biyya hambaa keessanis viidiyoo kana laayikii, sheerii, koomentii gochuu hin dagatinaa. Obboleewwan keessan biraan gaa micayyoo tana yookiin kana keessa namni ishii beeku argamuu danda'a. Viidiyoo kana laayikii, sheerii, koomentii gochuu hin dagatinaa. Hiriyoota keessan biraan gaa'ii nafsee nama tokko adaanuu dandeenya ta'a. Silazza viidiyoo kana laayikii godhaa siniin jechuu jaaladhaa. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti dammoo turtii gaarii, turtii addaa siniif haa ta'u siniin jedha. Nagaara naa turaay. Garuu viidiyoo kana micayyoo kana akka namoonni ciccimoon, namoonni beekamtoonni obboleewwan keenya lubbuu ishii adaanuu danda'an maallaqa ishii micayyoo sanaaf akka irraa fuudhamuuf gochuu danda'an yoo jiraatan isaaniif iskirinshoot godhaa ergaa fi iskirinshoot godhaatoo viidiyoo kana biraan gaasiniin jechuun jaaladha. Akkasumas laayikii, sheerii, koomentii gochuu hin dagatina. Nagaara naa turaa. Baay'een isin jaaladha, baay'een isin kabaja.